Akkam jirtu nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota yuutuubii sabboontu jalatti argamtaniif hunda keessaniif hin jedha. Warreen faamilii nuuf hin ta'in sabskiraayib gochuudhaan maatii nuuf taasisin jedha. Akkasumas koomentii laayikii gochuudhaan namoota hedduu biraan ga'uudhaan immoo viidiyoo kana sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa sin jedha. Ana sabboontu guddisaadha. Hanga dhumaatti waliin turraachuudha. Ijoolleen biyya Arabaa akkam jirtu hordoftootaa fi jaallatamtoota yuutuubii sabboontu jalatti argamtan maraaf nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Kuni chaanaalii sabboontu guddisaati. Warreen maatiin hin ta'in maatiin nuuf ta'a. yuutuubii kana sabskiraayib gochuun laayik koomentii gochuudhaan na jajjabeessatti na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Akkuma beekamu ijoolleen biyya ormaa jirtan akkasumas ijoolleen mana maadaamii jirtanis akkasumas alaanis hojjettan firii ta'uu ni barbaaddu. Yeroo keessanitti yeroo qabdanitti firii ta'uudhaan yeroo ofiif kennaati ofii keessaniin firii of taasisaadha isiniin jechuun barbaada. Maarree amma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Kuni turtii keenyadha. Maarree sagantaan keenya eegaleera isiniin jedha. Waan irraa jaallattan koomentii jalatti akkasumas immoo wanta irraa jibbitan koomentii jalatti naaf kaasiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Nuti ijoolleen biyya ormaa jirru yeroo baay'ee firii ta'uu ni barbaanna. Sa'aatii firiitii ta'uu barbaadu sanatti immoo yeroon arganna. Yeroo baay'ee hojiidhaaf nu waamu malee namni gattaa yeroo kana uffadhu yeroo kana dhiqadhu namaan jedhu hin jiru. Yoo nuti yeroo fi kennine namni yeroo nuuf hin kennu. Kanaaf obboloota koo ijoollee shamarraniitiif dhaamsa isinii qabadee dhufee jiraachuudha. Dhaamsi kunis namoonni gaafa hojiidhaas hin barbaadan yookiin faayidaadhaas hin barbaadan isin yeroo fi kennaati yeroo isaan manaa baan ta'in immoo yeroo isaan mana jiranitti qulqullina keessaniin uffata barbaadan uffattanii teessanii barbaadan suura ka'uu barbaadan viidiyoo waraabuu akkasitti ni danda'amaa jechuudha. Maarree hanga dhumaatti na faana tura garuu kophaa kun haasaa jira dhugaa callisee bilbila laalee haasaa waan jiruuf kaameruma laalee haasaa jira kolfaan jira. Nuti ijoollee shamarranii jechuudha yeroo baay'ee firii ta'uu ni barbaanna. Akkuma nama tokko uffachuu ni barbaanna. Gadi baanee ol deemuu ni barbaanna. Qilleensa fudhachuu ni barbaanna. Dhala namaatti qilleensi nu barbaachisa waan ta'eef. Garuu akka fedha keenyaa nuuf hin ta'u. Biyya ormaa kana keessatti dhugaa rabbii mana hidhaatti fi manni biyya ormaa tokkuma garaagarummaa qabu. Kanaaf yeroo qabdanitti firii taati yeroo qabdanitti sa'aatii keessanitti fayyadamaa isiniin jedha. Waan ana haasa'ullee itti yaadee waan dhufee miti akka carraan waan irraa gadi baanaa viidiyoo isinii waraabuu dhufe. Kanaaf yeroo biraa sirriitti yaadanii viidiyoo isinii waraaba isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabaja isiniin jedha. yuutuubii sabboontuu kana sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Ijoolleen mana maadaamii sirriitti viidiyoo kana koppiliingiin qabu lakka laayikii sabskiraayibii sheerii naa tolchaa. Maal jechuun barbaada seetanii kana booda miidiyaa kanarratti waa baay'ee hojjechuu nan danda'a waa baay'ee nan hojjedhasi. Akkasumas warreen komii qabdan miidiyaa komeetti dhiyeessitan miti. Akkasumas immoo karaalee wantoota barbaadan ittiin ibsachuu dandeessanidha. Ijoolleen birrii ergachuu barbaadan dhugaa rabbii dhugaa jiru sin jechaadha. Birrii ergachuu barbaadanii namoota birrii irraa argatan warreen abdan dhugaa keessan na dubbisaa. Akkasumas nama isiniif hin qooda. Karaa kootiin nama isiniif hin qooda. Namoota birrii ergachuu barbaadan akkasumas immoo wantoota adda addaa naan mari'achuu wayin immoo naan waa tokko yaada keessan naaf qoodu warreen barbaadan yaada koo isiniif hin qooda yaada keessan naaf qoodaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. yuutuubii koo sabskiraayibii naa godhaa isiniin jedha. yuutuubii koo ganaa reef jalqabe adeemsa isaatis haala keenya sirriitti ol baraan jirru ganaa reef walitti dhufaa jirra waan ta'eef kanaaf hanga dhumaatti nu waliin turaa isiniin jedha. Itti fufa viidiyoochi hin dhaabbanne. Kanaaf yuutuubii kana sabskiraayib gochuu laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ana sabboontuu guddisaati. Okay. Kan itti aanu maal waraabee isinii dhufu? Maal isinii dhiyeessee dhufu?
waaqayyo waan haasa'u ilaalaa jira. Okay. Nagaan naa tura isin jaalladha. YouTube ko subscribe godhaa. Kanaaf booddee nutti deebi'a. Bye.